بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين صلوات ربي وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته دعوتو في هردفتو يوتيوب أمزا شخ جابر اندقيسن وبكم جرتنت السلام من خينيا إسن الرت هاروب إسن إن شاء الله تعالى الرانتنا غافيلي أبريان خينيا غما واتس أبي تنو غافتن gaafii garii addanaaf bahuu diddee maaliif akka taateen beeku ani obboleeytiin tiyya takka waa'ee haadha isiirraa na gaafattee waa'ee haadha isiirraa hoggaa na gaafattee operaasiyoona godhanii maarree jette obboleeytii akkaataa na dhageeffachaa jirtu abdiin qaba wallahi gaafiin tee addanan baane mee ummaa tee dhukkuba isii dhukkubu maal akka ja'amu doktorri maal akka je'een أنا فهمي أتشبو دقافيت إن شاء الله تعالى ترتيبان سيدي بسا أجتشو برباديتي هاي قافيت إن يتأران تنا أبليتين تنيتا كمال جتي لب إيتاناتو أكمالي ندقبا جتي أحبتي في الله ورمان تنا سينا جرتن خندا وچا جرتن يوتيوب أمزا شيخ جابري لايك قولو هندقتنا أكا فيديون تن نموتن هدو برا جيسوف جتشا maal jetti obboleeytiin teenyame insha allahu ta'ala gaafii isiina wajjin dhagayfadha. Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaaza kam jirtu nagaadhaan nagaawella alhamdulillah. Ustaaza wallahi bilbila keessan hedduun barbaada ture rabbiin isinirraa haa jaalatu rabbiin jazaa keessa wallahi jannata farduusin isin haa kafalu. Keessaayyuu wallahi nu obboleewwan keessan biyya arabaa keessa argamnuuf nu waaf ta'aa jirtanii. Carraa mana yaalaatiin deemnee wallaa namnurree hin qabnu gaafiin koo inni duraa labbeetu na dhukkuba ustaazi gizeen biyya jirus na dhukkubti ture gidduu heesaan na dhiiste achumaan biyyattii kana dhufe biyya arabaa keessa dhufe biyya hin jiru biyya Dubaay keessa erga biyya kana dhufe amataan dura na dhiiste turte akka himmattu akka barbaade nan deddeemee hojjetachuu naan jammaree ture ammas inuman hojjedha alhamdulillah wanti dhukkubaan irra hin jiru لكن أفوربا بافتشونا دويتي كان أفدوانا في مايس ننجرستاس اوكي وبليتي تاني ان شاء الله تعالى خالقني سهافي يسو رب سبحانه وتعالى فياتي قوتو لان قوتو تسيف هادي بسو سنجيشا لبئيتنا لكباجت هفوراتو نجتا hafuura baafachuu hin danda'u tanaafuu maaliin godhaa jette obboleeytii teenya insha allahu ta'ala wanni dhukkubni kun dayqa sadri jedhaniini dhiphina laphee jedhaniin lapheen hoggaasi dhukkubdee akka malee nama darartee hatta hafuurallee akka ati baafattu si hin gootu jechuu barbaadeeti duraan dursee obboleeytii teenya wanni niin ansiif dhaamu wanni nansiif dhaamu yeroo lapheen si ka'uu deemtu yeroo gartee si dhukkubuu deemtu san waan ati godhuu qabdutu jira burtukaana ni beeyta burtukaana kana sollonqee isaa ta gubbaa tana gubbaa fuutee xiqqisho shifshif nama gooti gubbaa solleessitee burtukaana kana sollonqee isaa nyaattaa jechuu tan lammadaa wanni ati gootu uktana zanjabiil ni beeyta zanjabiilii fi كاروت نمني ولا لنجرو زنجبيل فلانا توكو في كاروت حبا سدي ولتي دايتي ويدا جيتشو يروسن إن شاء الله تعالى أكلب أنت سرك النسي قد جيتشو أما اللي أختنا دايما في الدا مخاقرتي يانسون جانين كناس نفدا دايما فلانا توكو فلانا قد فوتي مخا يانسون جانين كناس فلانا توكو فوتي bishaan oowwaa keessatti neexee dhuyda jechuu dhukkubbii lapheedhaatas dhukkubsan guutumaan guututti sirraa huchise jechuu barbaadeeti yaansuun jechuun namni hin beeyne kunoo yaansuun tana deemammoo namni wallaalu hin jiru bishaan oowwaas namni wallaalu hin jiru jechuu barbaadeeti wajjiin dhuyda ammallee lapheetee tana waan ati shukkumtuuni jira zayita zanjabiiliin shukkumtaa talamadaa zayit laavaandar kan jedhaniin zayita kana zayit zanjabiilii zayita kana isaan lamaan kanaan lapheetee hoggaara fuudeemtu haalaan shukkumtaa jechuu insha allahu ta'ala dhukkubni kun matuma galee sirraa deema sittiin deebi'u
بإذن رب الأعلى سبحانه وتعالى إن شاء الله تعالى. أما اللي قرتي مريم المنقوع منقوع المريم مخجأني مخخنا ندويدا إن شاء الله تعالى بشان أوت نيتي دويدا أجتشو ملاكة كتنيتي أكستي لكمني لبئتي إن شاء الله تعالى دواسيف أرغتا أجتشو. أما اللي أبليس خينيتو مال جاء استنجاء godhatu hin danda'u niin sodaadha. Mee insha Allahu ta'ala waan inni jedhu kana na wajjin dhageeffadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naga oltanii fayyaadha akkam jirtan naga qabdanii. Akkam Sheekh Hamza naga qabda. Warri beeksisabiin guutuun akkamii naga qabanii fayyaa siif qabanii. Ana alhamdulillahi rabbil alamin naga qaba. Mishaadha. Riikaardiin isinii ergaalee jeetin ture. Barreeffama riikaardii kana wayyanatti fakkaata. Na dhukkuba beektanii baay'ee na dhukkuba siree cidhaanii jennaan akka aadaa naannoo teenyatti afaan arabatti immoo kasiyaa jedhamti. Siree cidhaanii tanattu na dhukkuba. Kan na jalqabde turtii dheeraa booda kan biyya arabaataan dhufe turtii dheeraa booda amma gara amata lamaadhaa geetin jira. Yeroo hundaa miti duuba. Jieni qabbanaa yeroo jieni qabbanni hamtuun jirtu na dhukkubdi. Ji'a hawwaadhaa kan halkanii guyyaa qabbanni hin jirre na dhukkubu nagumaan xuwaara godhadha. Garuu ji'a qabbanaa yeroon bishaan istinjaa godhadhu na dhukkuba. Jalqaba siree bitaa irraa na jalqaba lammaffatti na darba saniin booda kalee huffaa kaleetti na darba dudda guutuu wal qabate na dhukkuba. Sa'aatii muraasa daqiiqaa 30 na dhukkuba. Yeroo tokko aduu keessaa dhufee salaata zuhurii dalagaarraa dhufee salaata zuhuriitiif baay'ee istinjaa godhachuu nan sodaadha. Fincaan qabadheetuma waduu subii faadhanan asirii fi zuhur salaata. Sanittiin dheera suga gabaabsatumaan isinitti himaa. Salaata zuhuriidhaa fi salaata asrii yeroo aduu keessaa dhufee waduu godhatu istinjaa godhatu baay'ee nan sodaadha. Waduma istinjaa masubii xuhaaruma subii godhadheeni wadumaan godhadha zuhurii fi asrii jeebte akkasumatti baay'ee na dhukkubdi. Mana hakimallee itti jajjeebi'anii hin dhaqee kalaa qabdama jaanii waan biraan qabanii kalallee fuudhe alhamdulillahi rabbil alamin jaartillee fuudhe jaartillee fuudhe mishaadhaa. Garuu rakkina biraa hin qabu dhukkubbii tana takliif tana malee waan biraadhaa hin qabu dhukkubbii tanaan qabaa. Mee karaa keessaniin dawaan yoon ifi jiraate baay'ee yeroo hedduu nan hordofa yuutuubii keessan yeroo hedduu nan hordofa. Akkasumatti waan kana laaleetuma shifuus nu biratti feecoo jedhamti. Aannanis nu biratti aannanumaa kanallee ilmaan godhadha. Akkamitti akka godhatamu garuu hin beeku waan ta'eef isin gaafattuu barbaade. Shifuun tuni feecoo tahuu waan biraa tahuu addaan hubatuu ni barbaade. Akkuma dhageessan kan obboleessa keenya waan jedhu. Aniifuu mee haala yeroo garii istanjaa godhachuu hin danda'u ani gartee udu'uma subii kaniin wudu'adhe saniinin zuhurillee salaataa je rabbi salaata obboleessa kiyya hunda ilma namaatiif haa laaffisu. Warri gartee salaatatti taphatanis rabbi subhaanahu wa ta'ala isaan haa qajeelchu jecha. Obboleessa keenya kun dura dursoo laal gaafii isaa tana keessaa salaataatu isa yaachise. Rabbi subhaanahu wa ta'ala imaana siif haa kennu obboleessa kiyya, jannata si haa galchu, dhukkuba keetis sirraa haa galchu, fayyaa guutuu immoo si haa deebisu jecha. Istanjaa godhachuun sodaadhaa je offaatu na dhukkubaa yeroo garii. Ammallee gartee shifuu fi aannan dhuginaan jedhaniitiin akkasii shifuu fi aannanis dhugee maal godhe. Shifuu fi aannanii fi dhukkubbii cidhaanii tana wanni waliif fiden jiru. Namni waan san sii hime firrumaa haasawee jechuudha. Cidhaantu na dhukkubaa je. Cidhaan si dhukkubu kana akhuunaa fillah insha Allahu ta'ala wanni ati gootu qaceellotti dhageeffadhu. Khalla tuffaax kunoo khalla tuffaax jechuun kana qaceelloo dhageeffadhu.
خل التفاح خنا نفوتا جدان سلو كبوف جدان بتا هاتو فدو خمرقا هاتو خل التفاح خنا نفوتا إيغا خل التفاح خنا فوتي أكم غوتا guyyatti hoggu sadi khalla tuffaax kanaan cidhaan kee dhiixa. Hoggaa cidhaan kee dhiixee guyyatti ammoo malaaqaa lama kubbaayyaa keessatti neeyxee bishaan oowwaa wajjin dhuyda jechuu barbaadeeti. Ammallee gartee shifuu fi aannan osoo hin ta'in shifuu cinaa malaaqaa takka bishaanitti neeyxee dhuydaa jechuu barbaadeeti. Ammallee deema fallaana lama gurguddaa guyyatti hoggu lama bishaan oowwaa wajjin dhuyda jechuu fadheeti obboleessa kiyya inshaallahu ta'ala akka ati rakkootan amma boodan himanne bi'iznillah iznii rabbiitiin rabbi sii kadhanna rabbi sirraa haa galchu. Obboleettiin teenya tokko akkam jetti ummaatiyya dhukkubaa qaama goggeessee ija isii dhaamsuu barbaadaa jetti. Mataa isii keessa waan akka raammootii deemaa ja'aniini jetti. Okay, ummaatiyya dhukkuba qaama goggeessaa jetti. Ukhtanaa fillah inshaallahu ta'ala ummaatee wanni ati gootuuf taniin ansii dhaamu wanni akka raammoota mataa keessa nama deemaa hin jiru. Kun hidduma keessa rakkinni biraa jira. Hidda keessa rakkina biraa kan jiru kanaaf maal gooti ummaan ta'e deema kiiloo takka fudhatti. Qaceelotti dhageeffadhu deema kiiloo takka hoggaa fudhattee shifuu fallaana 4 شفون جامتي ديفما اللهم صل على محمد حبة السوداء فلانا أفردا كما ديما خانت نيتي إيغا فلانا أفرديما خانت نيتي بودا أمانتي غنما فلانا توكو غلغلاس فلانا توكو فراتي جيچو ديما كل دا وجين أما اللي هادتي وننين أندامو فكرتي موخا خليهم نتوكو نيادتن موخا غرتي harmal ja'amu kana muka harmal ja'amu kana osoo dawaa kana hin godhanne dura ummaan ta'e dhuguu qabdi qaama isii akka xaraguufi jechuudha. Ammallee ummaan ta'e inshaallahu ta'ala wanni dhukkuba isii kana dawaa tahee fi isii fayyisaa kan gartee ija isii dhaamsuu barbaadaa jette kana waan nan siin jedhu kana goota obboleettitiyya kaarootni fidda ni daayita kaaroota eega daayite booda inshaallahu ta'ala kaaroot kana fiddee zanjabiil itti neeyxaa zanjabiilii wajji kaaroot kana obaaftaa jechuu harmeete akkuma nammaan siime kanatti ammallee harmeente inshaallahu ta'ala bakka qabbantiin jirturraa fagaachuu qabdi bakka oowwaa taahuu qabdi ganama yooni fi dandeesse harmeente subii hoggaa lafaa kaate eega dawaa san fudhatte booda habbatu sawdaa waan akka garaabaa jimaatiin afaanitti naqattee nyaachuu qabdi jechuu. إن شاء الله تعالى هرمين تيسي فيت رب سبحانه وتعالى هرمين تيسي ففيسو قافيتي أمو قچلوتي الدنوباسي قافا الدنوبافت إن شاء الله تعالى لكتي دي بي سي أركتاجة لكوبا ما خيتينو في نمني نتيما قرتيوان لكوبا خناف دواتا هاقوفا الدبافني سيهم نمالي قوتو إساتي متي جتشو برباديتي تناف أحبتي في الله ورمان تنا چاينا لخيني سينا جرتن شير قدو لايك قدو اندقتنا وبلين خيسان برانقو اندقتنا chaayinaan lekon chaayinaa keessanii isin khaddamuudhaaf asirratti gartee dawaalee adda addaa barbaannee finnee isinii himnee dhukkuba keessan isin gaafannee hoggaa isin dhukkuba addanuu baaftan dawaa isaa adda isinii baafnee isinii himna haga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti uhibbukum fillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakaatu ila liqaa